Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Mormitoonni guyyaa Arafaa biyya Siwiidin keessatti quraana gubuun isaanii namoota hedduu dheekkamsiiseeti jira. Biyya Siwiidinitti mormii kabaja ayyaana Iid al-Adhaa waxabajjii 28 bara 2023 kabajameen mormitoonni quraana kan guban yoo ta'u, biyyoonni Arabaa gubannaan quraanaa kun isaan dheekkamsiise dhimmicha irratti ibsa gaafachuuf ambaasaaddara Siwiidin waamuun hanga akeekkachiisa kennuutti ga'aniiru. Ayyaana Iid al-Adhaa tibbana kabajame irratti hiriira mormitoonni quraana qulqulluu Stookholm Siwiidin keessatti gubuun biyyoota Arabaa dabalatee aangooti tokko tokkos gocha kana balaaleffataniiru. Siwiidinitti mormiin farra Islaamummaa yeroo gaggeeffamu kun kan jalqabaa ta'uu baatus guyyaa Arafaa namoonni 10,000 ol ta'an masgiidatti walitti qabamanii sagadarra osoo jiranii namoonni 200 ol ta'an ammoo dhimmicha mormuudhaan quraana kan guban yoo ta'u, dhimmicha irrattis pirezidantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutin aangawoota Siwiidin magaalaa Stookholm keessatti mormitoonni quraana gubuu balaaleffatan keessaa tokko. Pirezidantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutin naannoo Deegistaan kan musliimonni harki caalaan itti argaman keessatti daawwannaa taasisaniin quraanni musliimotaaf kitaaba qulqulluudha jedhan. Puutiin dabaluudhaanis kitaabni qulqulluun kun gubachuun jibba kan mul'isu yoo ta'u, itti yaadanii hordoftoota amantaa kakaasuuf kan kaayyeffate ta'uu dubbatan. Biyyoonni addunyaa hedduun gocha kana balaaleffachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u, biyyoonni akka Tarkii, Saawud Arabiyaa, Iraaq, Iraanii fi Misir gubachuu quraanaatti gama ministeera dhimma alaatiin ibsa kan baasan yoo ta'u, Emireetoti Araba Gamtoomanii ammoo ambaasaaddara Siwiidin waamuun hanga akeekkachiisa kennuutti ga'uutu himame. Quraanni biyya Siwiidin magaalaa Stookholm keessatti gubachuu isaa ilaalchisee biyyoonni Arabaa maal jedhan kan jedhu isin biraan geenya. Arab Emireet mootummaan Siwiidin sababa bilisummaa yaada ofii ibsachuu jedhuun quraanni akka gubatuuf sababa ta'uu eeruun ministeerri dhimma alaa biyyattii ambaasaaddara Siwiidin waamuun gocha kana akka balaaleffatuu fi mormu beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsa baaseen Siwiidin namooti finxaaleeyyiin quraana akka guban hayyamuu isheen Yuunaayitid Arab Emireet akka mormitu beeksiftiis jedhe. Saawud Arabiyaan gama isheetiin taatee Siwiidinitti mudateen wal qabatee ergaa mormitoota imaltoota hajii miliyoona 1.8 irraa kan ishee qaqqabe ta'uu ifoomsuun mootummaan biyyattiis gubachuu quraanaa kana akka balaaleffatu ibsa baaseen addeesseeti jira. Ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa gochoonni jibbiinsaa irra deddeebiin raawwataman kun haala kamiinuu fudhatama argachuu hin danda'an jechuun jibba adda baafamuu fi sanyummaa kan kakaasuudhas jedhe. Tarkiinis biyyoota gocha Stookholmitti raawwate balaaleffatan keessa. Ministeerri dhimma alaa Tarkii Haakaan Fiidaan akka jedhanitti Siwiidin gochi salphina akkasii maqaa mirga dubbachuutiin akka raawwatamu hayyamuu hin qabdu turte. Wanti seera qabeessa ta'e hundi sirriidha jechuu mitii jedhan. Iraaqis gama isheetiin dhimmicha irratti ibsa baasteeti jirti. Iraaq gama isheetiin murtee aangawoonni Siwiidin namooti finxaaleeyyiin koppii quraanaa akka guban hayyamuu isaanii cimsitee balaaleffatteetti. Ministeerri dhimma alaa biyyattiis gochi suukanneessaan kun miira musliimota miliyoonaan lakkaa'amanii kan miidhee fi kan gaddisiisedha jedhe. Dabaluunis gochi kun biyyoota dhiyaa kanneen yeroo dheeraadhaaf garaagarummaa simachuudhaan amantaa namoota biroo ni kabajna, garaagarummaa amantii fi mirgaa ni eegna jechuun dhaadataniif of jajan kan dhabsiisedhas jedhan. Siwiidinitti quraanni gubachuu isaatiin kan aarte Iraan ibsa gama ministeera dhimma alaa isheetiin kenniteen gocha gara jabinaa akkanaa akka hin obsine ifoomsiteetti. Ministeera dhimma alaa Iraan kan ta'an Huseen Amir Abdullaahiin mootummaan Siwiidin amantiiwwan tiksuu fi qulqulloota arrabsoo irraa eeguuf dirqama isaa bahuu akka qabus dhaamaniiru. Gama baay'ina uummataatiin biyya Arabaa guddittii kan taate Masriin wanti Siwiidin keessatti hojjetame salphina akka ta'e ibsuun wanti Stookholm keessatti raawwate gocha miira musliimota Iid al-Adhaa kabajaa turan miidhuuttis ilaalte. Ministeerri dhimma alaa Misrii ibsa baaseen
Gochi quraana gubuu biyyoota Awurooppaa tokko tokko keessatti yeroo baay'ee kan mul'atu ta'uunis biyyittii daran akka ishee yaaddessuus beeksiseeti jira. Biyyoota kanaan alattis biyyoonni akka Kuweet, Libaanan, Yemanii fi kanneen biroos kanneen gocha quraana gubuu kana mormuudhaan ibsa baasan keessa. Stookholm Siwiidin keessatti yeroo ayyaanni Iid al-Adhaa kabajamu mormitoonni 200 ol naannoo masjiidaatti walitti qabamanii sagalee guddistuutiin mormii dhageessisan. Ayyaanicha jeequufis yaalaniiru. Namni dhuunfaan tokko fuula quraana kabajamaa cicciree ibidda itti qabsiisee warri kaan ammoo gubaa jedhanii iyyaa turan. Gochi quraana gubuu Stookholmitti raawwate kun Siwiidin biyya miseensa naatoo ta'uudhaaf heeyyama pirezidantii Turkii Erdo'an eeggattu irratti gufuu kan biraa ni uumaa kan jedhus gaaffii biraa ta'eeti jira. Gocha quraana gubuu Stookholm Siwiidinitti raawwate akkanaan qindeessinee isin biraan geenya. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.